any table jedha jechuudha. Row sadiitu jira jechuudha. Yoo akkana isinii dhufe sirrii hojjettanii jechuudha. Then yes jennaani. Then kana close jennee alaallu. Kana save gochuun hin dirqamaa miti. Egaa kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa gara chaanaalii keenyaa baga nagaan dhuftan jecha har'as viidiyoo haarawaan walitti deebinee jirra jechuudha. Viidiyoo har'a keenya osoo hin jalqabiin dura warri maatiin ta'anii jiraattan subscribe gochuun maatii ta'a, akkasuma hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Gara viidiyoo har'aatti adeemnu. Har'a kan ilaallu make table query dha jechuudha. Gara table create gochuu osoo hin deemin dura make table query'n hiikni isaa maal kan jedhu ilaallu. Okay, how to create a make table query? You can use a make table query to create a new table from data that is stored in or in another table. Maaliif fayyadamna make table query? Table duraan create ta'ee daataan immoo irratti store ta'ee jiru yookiin immoo irratti kuufamee jiru irraa table haarawaa kan biraa create gochuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. Make table query. Egaa definition isaa hangana yoo jenneef akkamitti create goona kan jennu ammoo gara database keenyaa deebinee wajjin ilaallu. Jalqaba maal goona? Table lama qabna. Table lam tokko course table dha. Inni itti aanu immoo student table dha jechuudha. Course table kanneen lamaan qabna. Then close anas close jennu create gochuuf create, then query design fayyadamna jechuudha. Wizards fayyadamuu deemneenna garuu query design haa fayyadamnu. Okay, then table yoommoo query kan jedhu nu filachiisa jechuudha. Asitti table irraa moo query irraa moo yookiin lachanuu irraa iyyuu kan jedhu nu filachiisa jechuudha. Amma query hin qabnu waan ta'eef table irraa select goona jechuudha. Table keessaa immoo student table irraa waan hojjechuu barbaaduuf student table qofa add godhee close godha jechuudha. Then haala kanaan nu dhufa bifa kanaan egaa tolchinee booda kan barbaannu haala kanaan select goonee add gochuu dandeenya hundumaa yookiin ammoo tokko tokkoon bifa kanaan double click irra godha select gochuu dandeenya jechuudha. Select age, department and level ammas qofa barbaadan ammaaf. Then egaa haala kanaan baafannee booda field name kenna. Haala kanaan egaa baafannee booda taabii as bira make table query kan jedhu jechuudha. Then select irra ture gara make table deebisna jechuudha. Click yoo goonu immediately wizardin kun nu dhufa jechuudha. Wizardin kun nu bana. Then maal gaafata? Table gara kamiin uumuufta? Table haarawaa create gochuu barbaannu san maal goona? Maqaa isaa barreessina jechuudha. Maqaa isaa fakkeenyaaf male student kan jedhu table kana create nu godhuu barbaanne yoo ta'e okay jennaan jechuudha. Akkuma argaa jirtan make table irra ta'ee jechuudha. Make table select ta'ee jira. Then asitti run gochuu dandeenya, but criteria kaa'uu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf maal barbaade amma warra barattoota meelii ta'an qofa select ta'an godhuu barbaade jechuudha. Select gochuu qofa osoo hin taane table haarawaa keessatti bifa haarawaan aanaa kuusuu barbaade jechuudha. Kanaafuu section as jira. Criteria straight criteria kanaan deeme section jalatti maal type godha? M kan jedhu type godha jechuudha. Then criteria jala ta'uu isaa sure ta'uu qabdanii
achi booda run gootanii jechuudha. Maal nuu fida? You are about to paste 7 rows into a new table jedha. Gara teebilii haarawaa rawii 7 paste gochuu barbaadda yoo jedhee bifa kanaan nu dhufee sirriitti make table isheenaa hojjannee jirra jechuudha. Rawiin 7 gara teebilii haarawaa create goonutti gara nu darba jechuudha. Kanaafuu yes jennaani. Akkuma argitan mail student kan jedhu teebiliin haarawaa create nu ta'ee jira jechuudha. Query keenya close goonee save gochuu barbaaddan jedha. Dirqama miti nu hojjaa jennuuni. Amma teebilii keenya deemnee yoo banneef akkuma argitan teebilii of danda'a ta'e student teebilii irraa create nu ta'ee jira. Akkasuma warra mailii qofa selected godhee nu baasee jira jechuudha. Akkuma faayidaa isaa maal godhee jira? Teebilii duraan ture irraa teebilii biraa create nu godhee jira jechuudha. Data information duraan qabnu irraa teebilii biraa create goonee haala kanaan itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Okay, kana fakkaataa waan isiniin galle yoo jiraate comment jala kaa'uu dandeessu. Ammas teebilii student yoo banneef warri mailii hundumaa select gooneerra female nama 3 qofatu hafe isaanis select goonee make teebilii biraa afraffaa create goonuti video keenya har'a haa goolabnu. Then create jennaani create eega jenne query design jennaan jechuudha. Akkuma argitan asitti teebiliin 3 ta'ee jira jechuudha. Course table, male student and student table jechuudha. Okay, kan barbaannu student table yoo ta'eef studentii fudhannee add close jechuudha. Ammas haaluma duraatiin maal goona? Double click godha. Field name barbaannu hunda galchina jechuudha. Level ammas yoo fudhanne gahaadha jechuudha. Then maal goona? Make table query, then female student. Female student table kan jedhu create gochuu barbaade jechuudha. Haala kanaan okay jennaani immediately make table irra jiraachuu isaa check gochuu qabna. Then criteria hordofne straight criteria sanii ammas straight isaatiin deemne sex bira deemne f barreessine jechuudha. Female kan jedhu. Then maal jennaan run jenna jechuudha. Yeroo run jennu you are about to paste 3 rows jedha jechuudha. Ammas row 3 gara teebilii haarawaa create godhaa jirtanitti paste godhuuf deemuu jirtanii jedha. Eeyyan row 3 dha kan hafee jiru duraan female 3 qofa jechuudha. Student teebilii keessa kan jiru. Isaan sanii addumatti teebilii haarawaa create godhee nu fida jechuudha. Then yes jennaani query keenya immoo close jennee baana jechuudha. No. Dirqama miti save gochuuf sanumaaf. Then female student yoo bannu female student warri ta'an teebilii haarawaa keessatti bifa kanaan store ta'anii teebilii haarawaa keessa create ta'anii argina jechuudha. Akkasuma meeliinis addumatti haala kanaan create gochuu dandeenya. Bifa kanaan teebilii haarawaa make teebilii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Okay, video har'aa kanumatti goolabna. Gaaffii yoo qabaattan comment jala nuu kaa'uu dandeessu jettaniif subscribe, like gochuun dagatinaa akkasuma hiriyoota keessaniif share gochuun dagatinaa. Galatoomaa baay'ee.